Beekaan soba kukkuulee dhugaa nutti fakkeessee waldhaalaan iyyee wacee hololaan nu macheessee yaanni dhiiga nu xuuxee gossee nu daalacheessee namummaan gatii dhabnaan taanee midhaan rakasaa sana kana jechuufis wallaallee akka akkasaa qofaa gungumaa deemna maal goona ree baratoo qofaa nu gungumsiisa maal taate naan hin jedhina maal taate waliin jennee waliin gaafannu dhiisaa daawwattoota keenya qophii simboo aartii keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra qophii keenya har'aadhaan egaa keessummaan kun jalqaba irratti akkuma argitan egaa waloo akkasumas barreessaa ximqataa kumarraadha akka xumuraatti nu waliin turtii taasisaa ximqataanis immoo haalota walaloo keessachumaanis immoo walaloowwan isaa mudannoof muuxannoo isaa nu qooda haga xumuraatti nu waliin tura ani Daraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Toomaas Ingadaana waliin jira. Tali ximqataa meeq jalqaa karaa walalootti haa darbinuuti gaarumsa irrattis walaloo tokko nu jettee turte amaloonni walaloo maalidha namni tokko yeroo walaloo barreessu immoo maal beekuutiin qaba? Walaloo warri haala lamaan ibsanii jedhu walaloon tokko uumamumaan waaqni namatti keessa kaa'e hundumtu bifa aariidhaan nama keessaa kan bahudha jedhanii kan ibsan jiru jedhama tokko immoo nama murtaa'eedhaaf akka kennaatti kennamas kan jedhanis jiru. Kanaaf sanuma keessaati isa kamiin argatteere? Ani hin beekne egaa of keessatti argee of keessatti ergee immoo namni immoo keessatti waan arge sana jaallachuu isaan beeka. Maliyaan kana jedhee waan lafa kaa'ee qabu. Garuu jalqabuma irraa kaateera yeroo akkamii jechuun yeroo mana barnootaa jirtu irraa kaastee walaloo barreessuudhaan dubbisuudhaan isuma gabbifattee dhuftee moo eeguma guddattee of bartee boodadha kan gara walalootti seente? Maal seete? Na yaadadha guyyaa ani mana barnootaa kutaa 5 baradha eeguu sana wanti walaloo fakkaatu wayii tokko na keessa dhuftee naan dugda dabtara kootii irratti barreesse riyaa koo tokko jira eeguu sana ilaal walaloon barreesse fedheen dubbise. Inna kanuma maarree walaloodhaan jedhanii bulee yaaluu keessa gaafan ka'u riyaan tokkoof lamaan irraa dhaga'u jaallatee nama sadaffaa arfaffaatti immoo kana dhufe garuu walaloo barreessee waltajjii irra baay'ee yaadeen beekan. Jalqabni kee yeroo ishee kutaa 5ffaatti. Akkasidha. Ijoollummaa kootti illee sirba Daawit Mokonninii fa'aa Hirphaa Gaanfuree fa'aa kana nan dhaggeeffadha. Gaafa dhaggeeffadhu yeedaloon ishee natti mi'oof naatu hin taane akka isheen itti dhuftee walaloon mana rukuttu sanadha. Ijoollummaa makootti kan kanaati irra caalatti dhaggeeffattu sirbichi sagalicha osoo hin taane. Akkasii duuba keessa gaa walaloo kana bilcheessuutti dhufee adeemsa keessa garuu kitaaban barreessaa waltajjii irratti dubbisaa siidiin ittiin hojjedhaa sana yaadeen hin beekullee. Kanaaf isuma jalqabuma yeroo kutaa 5 sanatu gabbifamee har'aan ga'amee kunoo yaada keessa kee jiru egaa walaloonni wanta sitti dhagahamee yaada ofii ergaa ofiittiin dabarfachuudhaaf egaa isin karaa walalooti ogummaa aartii keessa. Mee ximqataan yeroo walaloo barreessu yaadotuma eessaa fida? Jechuun yaadumti yeroo walaloo akkamiidhaan kan si dhufu yaadni sun maalirraa kaateedha kanaatti barreessitu? Beektaa walaloo jechuun yeroo namoonni tokko waa'ee daldalaa yaadaa waa'ee konkolaataa bitachuuf yaadaa waa'ee mana ijaarrachuuf yaadaatu walaloo barreessuu yaalu yaadota faffacaasanii waa'ee walaloo yaadaadha kan barreeffamu. Waa'ee konkolaataa yookiin waa'ee mana waa'ee rakkina qaawwa mana keessaa sana otoo hin ta'e waa'ee walaloo yaadaa olee bula. Egaa akkam beekutti walaloos xiyyeeffadhee walaloo irratti yaada koo guutuu godhee gaafa walaloo barreessu walaloo kanan barreessu yaaduma koo guutuudhaan waa'ee walaloo sanaa qofaa yaadaadha kanan barreessu. Sanaaf namni waan jedhu beeku bilcheessees mi'eessees namatti dhiyeessuu hin danda'a jedhee namananii sababni isaa waa'ee walaloo sanaa xiyyeeffannoo yaaduudha. Walaloon kan inni guutuu ta'ullee jechuudha bakka yaadni isaa nama gammachiisee guutuu ta'ee kan mul'atu. Walaloonni mana rukutaa seerota akkas jennan. Mee akkamii jechuun seeronni sun maalidha walaloon tokko akka mi'aawuuf
dhumarratti wantoonni wal fakkaatu qaban jecha wal fakkaatu kan qubee wal fakkaatan cufamu waan akkasiitu jira. Yoo sanan taane immoo manni rukutame maal ta'a? Yoo manni rukutamne ta'e injiga. Walaloo miti kan hololoo ta'a. Jechuun bakka walaloo miti jechuudha kan mana rukunne ta'a. Jechoonni ati jettu inni gararraa fi inni gajjallaallee yoo ol fudhateedhaanaaf yeroo baay'ee amma ijoollee waliin addunyaa harki tokko keessa jiran waliin oolu keessatti kan irratti yeroo baay'ee nan morma jechuun afooladha akkasidha akkas jedhaniiti kan nataa isaanii qalameen baala raastee akkas gootee jedhanii jaalallee komaaloo maaliif akkas na gootee jedhu. Jaalallee keetti yaada kee ibsachuu barbaadde yoo ta'e akka yaada kooti waa'ee qalameen baala raasteetti maaliif barbaachisa? Maaltu qamalee bira nama geesseen? Eegaa jaalallee koo sin jaalladha atoo beektaa maaf garaanatti jabaatta jechuu kan dandeessu qalameen baala raastee akkas gooteen kun waa'ee qalamee yoo sirbuu barbaadan waa'ee qalamee barreessaan. Waa'ee jaalallee taanaan jalqabuma irraa gara xumuraatti waa'ee dhumashii kan ittiin ibsinu. Eegaa akkas. Kanaaf yaadni isaallee mana rukutuu qaba malee qubee isaa duwwaa miti walaloon. Yeroo baay'ee xumura irratti qubeewwan wal fakkaatuun yeroo cufamantu jira yeroo baay'ee walaloo yeroo arginu sanarraa ka'ee siin jedhe. Kitaabota walaloo wanti maxxansitee jira kitaaba walaloo wajjin wal qabate. Kitaaba weedduu seenaa jedhu barreesseen ture. Maal jetti lakkoofsa tokkoffaan sii dubbisa gaha. Waan addunyaa kana salphisiitii ilaalee fayyaa utuu qabanii of tuffachuun maali? Beeki akka ati gootee qalbii keetii dheeressitee ilaallaan ni arga fagootti. Dhiistee of jalatti kan yaaddu yoo taate akki ati taatu akka mutuuf goote. Karaan fuuldura kee baay'ee fagaatullee jabaattee akka geessuuf ciniinnadhu malee hin danda'u jetteen laaffisin ofii ammarraa jalqabi deemsa keetti ofi. Humna kee irraa laalteen faarsin kufaatii abdii dhabuun kun gosa dhukkubaatiidha. Maturree tokkoffaadha jechuudha. Tokko itti gaafa kitaaba weedduu seenaa bantu. Jalqaba irratti walaloo kan argatta'e. Jalqaba irratti. Waltajjii tokko irratti yeroo ergaa dabarfatan iddoo wanta waltajjii sanaaf hin ta'a jettee yaada qabatanii waltajjii tokko irratti ergaa yeroo dhiheeffatan egaa baay'ee namatti tola. Ergaan sun uummata biraan yeroo geessu mee waltajjii walii wal qabatee wanta ati hin daganne jira. Walaloon sirkaa badeeffam beeku. Jedhaanuma jiranillee garuu akkuma siin jedhe yeroo jalqabaan waltajjiitti ba'e walaloo numa barreessan ture jedhee miti ijoollummaa koodhaan kaasee bilchinaa qabaatu adabu. Baazaarii tokko ture biyya keenya jechuudha magaalaa Najjoo. Baazaarii maqaa Leetanaal Koloneel Abdiisaa Gaadhaan qophaa'etu jira. Waa'een Abdiisaa wana ilaallata jedhee barreesse yeroo jalqabaa jechuudha. Waltajjii kee jalqabaati. Bulchiinsi magaalaa sagantaa sana kan qopheessu isaa beeksisa walaloo baase namoota baay'ee walaloo fuudhee deeme. Namoota baay'ee keessaatii an walaloo koo garuu waraabbadheen kaasettiitti waraabbadheen dhaqee dhaggeeffachiise kan biraan ilaalle guyyaa sana. Sanumaan dabarsan. Magaalaa sana waajjira kominikeeshinii ol waamanii kottaa kana dhaggeeffadhaa jedhanii ajaa'ibsiifatanii kana dhiyaachuu qaba jedhanii. Akka nama weellisuutti saggoo irratti na baataniiti kan walaloo dubbise guyyaa sana jechuudha. Ija namaan sodaanne keessa deemee odoon ciisee faallee atuun gattaa'ee ka'ee faa maal firiiman ture yeroo jalqabaati garuu yeroo jalqabaaf maayikii qabadhee waltajjii irratti ba'e. Sodaanis hin turre. Yaada koos akka gaariitti ibsadhee hin turre achitti gaazexeessitoonni TV Oromiyaa illee turanii yeroo bosona Adaama galma giddugala galma abbaa gadaatti na waamanii sanarraan itti fufee babal'isee hojjechuutti ka'e. Hamilee guddaa si hore. Eega. Walaloo tokko nu jetta. Iyya dhugaa jetta. Iyya fakkeessaatiin wal makatee sagaleen iyya dhugaa badee keessa dhokatee. Beekaan soba kukkuulee dhugaa nutti fakkeesse wallaallaan iyyee wacee ololaan nu macheessee yaadni dhiiga nu xuuxee gossee nu daalacheessee namummaan gatii dhabnaan taanee midhaan rakasaa sana kana jechuufis wallaallee akka akkasaa qofaa gungumaa deemna maal goonaree baratoo qofaa nu gungumsiisa
maal taate naan hin jedhinaa maal taate waliin jennee waliin gaafannu dhiisaa. Takka cabbii takka yandoo rooba takkas ni tittiifa. Yeroo isaatti hin dhiisne ganna akkuma durii guyyaa eegee dhufa. Garuu maal godharee roobus lafa hin jiisne sanyiin koo biqilee naan hin gammachiisne. Isa kaan qorruutu haadhee funaannate kaan immoo tortoree biyyootti makate. Kanaaf irratti qoomni koo na buute. Ta'us kana laalee abdiin kutanne sichi ofumaan jooraa maalan godhan jenne tortoree baduutiif qorruudhaan nyaatamuu waaqni isa baraare. Carroomii hangarraatti kan lubbuun isaa ture kallattii hundumaan wal ga'ee utuu roobe. Biqiluun isaan oolu sanyiin ani dhaabe gaaf tokko firii isaan hin ciradha yaabe. Jechaan jiraarras akka koo kaleessaa lubbuun abdii kootii duuteen baane keessaa carraan jireenya koo boris joora taatu du'ee badu malee utuun lubbuun jiru tas abdii koo hin kutu. Yoo mijate saalli mijachuudhaas baatu dirqama ofii beeknaan isa uumamaniif dhiisanii akka hin teenyeef garaan hin boqotu. Hunuma turtiru, hunuma suksuku, hunuma tiratu. Biqilaatti joora yoo obsan gaaf tokko firii isaa ciratu. Naan jennaan sammuun koo bulchaa qaama kootu utuu garaachi koo ofiisaan wal riguu midhaan sobaa nyaadhee bishaan sobaan dhugu jedheen kaayyoo kootiif waadaa hin cabne seene beela'eera garuu garaan koo nammoone. Nan godhinis waaqni nama garaan moote amma burqaa dhugaa waraabee obaasutti saba koo dheebote. Inni kaani akkeessaa fi nama xiyyaa fi yaa oola. Waanuma wanta isaan beekniin dachii raasee qeegoola. Inni kaani kan dharaati fakkeessaadhaaf yaa oola. Beeka utuudhuma beeku beekaa dalga maqsee miliqsuudhaaf dhugaa abbaa dhugaa jalaa. Inni kaanis gaaffii qaba dhugaa jalaa bannaan iyya. Gaafatee gaaffii isaaf deebii argachuuf gaaffii sabaa gaaffii biyyaa. Iyya fakkeessaatiif akkeessaatiin wal makatee sagaleen iyya dhugaa badee keessa dhokate. Bu'aa jennaan boonyee waan nun ilaallanne kolfaa jennaanis kolfinee waan olii isaan beekne akka horii oofamuutti bara keenya fixan. Waaqayyoo bineensarraa qoodee nama godhee nu humnaan mirga namummaa keenyaa ofirraa molqisiisne nuti safuudha kan keenya waan dubbatan miti. Waaqni moo takkaayyoon waaqayyo nutti gate duddaa tolchee nu uumeera annoo karaa hundaa dachii bal'aa irratti godhee saba guddaa nuti garuu arraa walitti ta'uudhaan cidiidhaaf ibidda gumnee wal guggumnee wal fixuuf lafarraa jireenya ni mannu maal jireenya jirra. Warra chaayinaaf safuu warshaa ammayyaaf safuu huccuu jala dhokannee garaatti ibidda baachaa irra qaama keenyaatiin bulla nama fakkaanne. Utuu sin gaafatanii jireenya himattu kun jireenya maaliitiin jirtan maal jirtu? Anis garee keessanii waa homaa fooyyee hin qabu. Gumbiin kiyya qullaadha garaan tiyya sagabbuu garaachi kwaarii dhumee gubadhee ciinca'eera jireenya ni maddu hin jiru maal hin jira hin jiru hin jirtanii hin jirru bada waaqoo guutu bada Taaddasaa Birruu dhaloota bara lakkaa'ee seenaa darbeen dhaadatu maaliin jireenya himaddu maal jireenya himattu warra cumbootiif baqsaa cororsaatiin of himna garuu akka hidhamne marrumaan qullaa deemna hin jenna akka jennutti hin jirru. Jennee ofiin dhaadanna sanyii Taaddasaa Birruu Oliiqaa Abdiisaa Maammoo Mazammiree inni nuti jennuuf jiraannu gargari. Maaf taanaa jarana warra dubbiin faallaa ammoo yoomiitti maaf qaanii wallaalla. Attam dhalanneeti eenyurraa dhalannee eenyutti baanee banna nuti. Hangafoonni keenya dhaloonni nu duraa kaallolee gootummaan kaanis beekumsa isaan fakkii nuuf ta'ee jira. Eenyurraa dhalannee eenyutti baanii banna reeyaa firaa. Natti maakaa. Daa'imman moo dargaggoota nama guddaa tarii yookiis maanguddoota maddumti isaa eessaa laata? Doofaa dhaareessa barnoonni itti irrate moo yookiinis ta'innaa laasa barate? Biqiltuun isaa eessaa kaanaan dameen isaa cimeelate? Natti maakaa. Abaluudha naan jedhaa ka aadaa keenya safuu keenya hin awwaale. Akka saba abdiin qabnee yaada keenya inni takaale na barsiisaa warri beektan burqaa sana wallaale. Beekaan soba kukkuulee dhugaa nutti fakkeessee wallaalaan iyyee wacee hololaan nu macheessee yaanni dhiiga nu xuuxee gossee nu daalacheessee namummaan gatii dhabnaan taanee midhaan rakasaa sana kana jechuufis wallaallee akka akkasaa qofaa guungumaa deemna. Maal goona ree baratoo qofaa nu guungumsiisa. Maal taate naan hin jedhinaa maal taate waliin jennee waliin gaafannu dhiisaa. Hayyee tolee. Guddaa galatoomii walaloo baay'ee bareedaadha kanaatiin of walaleessite.
Mee walaloo kana yeroo barreessitee yaadatta? Walaloo kana walaloo salphaatti barraa'ame miti kan kooti jedhee jechuuf odoo hin taane haalota jiru bitaaf mirgaan ilaalee jira walaloo tokko illee weellisaa tokkoof kanan barreesse jira beektaa. Nama akka biyya ofii dhiisee hambatti galee biyya taa'ee qilleensa biyya kootti wallaaleedha. Takka bidda saafaati gubee na dafqisiisa. Takka cabbii gaaraati daalallaa'ee na hollachiisa. Yaa jaran dubbiin kun furmaan isaa maarree miinaa fi maa namni biyya ofiitti keessummaa taa'e. Keessummaan ta'e beektaa ilaalee. Dinagdeen keenya, siyaasni keenya, hawaasummaan keenya waan garan itti deemu wallaale. Sana booda walaloo kana yaada koo ibsachuu hin danda'een hojjedhe. Ijoollee sadiitu na gargaaree hojjedhe kana viidiyoo isaa hojjedheera. Asirratti weellisaa fi ogeessa muuziqaa Faayisal Abdurrahmaan illee hedduun galateeffadha. Na gargaaranii hojjetan walaloon kun inni ibsa haala yeroo kanaa jedhee kana yaadedha. Hin turre illee waggaa asittidha kanan hojjedhe. Dhiyeenyuma kana hojjettee jechuudha. Mee tolee ximqataa yeroo baay'ee walaloo barreessu walaloon qophaa'ee walaloo barreessuu caalayyuu kan walaloo tolchus kan yaadataa kan walaloo sana bareechus kan tolchus kan balleessus haala ittiin walaleessanidha jedhama. Akkasii. Mee akkam? Akkam beektaa yeroo jalqabaayyuu namni mi'aa walaloo kan jechuun mi'aa walaloo kan namni arguutti ka'e erga fakkeenya tokkoon sitti himaa nama walaloon jaallanne tokkotu jira ture jechuun dhimmee man dhaggeeffatu gaafa walaloo jedhanina walaloo meerree namni dhugaan jettu tokko qopheesseen ture. Dhannaa dhabaa ma dhaggeeffateetu mee meerree naa deebi'ime jedhee sana booda walaloo namoota walaloo barreessan illee barbaadee hiriyyaa godhatee walaloo dhaggeeffachuutti ka'e. Maaliif jennaan duratti kan hin beeku waan waltajjii sana hin ilaallanne walaloon dhiyaatu jira. Sanuu waraqaa 7-8 walirra tuulanii fuula. Ati gaafa nama gorsuu barbaaddu waraqaa irraa ilaaltee nama gorsita. Yoo dheekkamuu barbaadde mucattii kana sirree asirraas dubbisaa. Jaalallee keetillee yoo himuu barbaadde waraqaa irraa dubbistee akka jaallatte dubbituuf. Kanaaf walaloon barreessuun isaa akkuma jirutti ta'e barreessuu irratti immoo jechuudha haala ittiin uummataaf dhiyaatudha murteessaan. Ija isaa keessa ilaaltee jaalala uummata kanaaf qabdu itti himtaa. Yoo dheekkamuu barbaadde dheekkamtaa akkas jechuudha. Tole mee gara barreessummaa keetti haa deebinuuti kitaaba haaras barreessaa akka jirtu dhageetiin jira isarraan kaasee immoo wanta biraa mee waanuma barreessuu waliin wal qabate wanta biraa kitaabni biraatti barreessitee jira. Ammoo kan harkaa qabduun alatti kan harkaa qabdu ammaa inni qabiyyeensaa wanti inni haaraa fidee dhufaa jiru. Gaariidha. Kitaaba jira Taaddasaa Birruu jedhu qopheessee kaa'een jira mana jira. Kitaaba kana gaafa keessummaa FIB ta'uudhaaf naa bilbilamu waan an yaadadhe tokkotu jira beektaa. Kitaaba jira Taaddasaa Birruu jedhu kana ani hiriyyummaan koo waggoota 10 dura Hacaaluu Hundeessaa Waaqayyo Boolasaa Daadhiina guutu hiriyyaan ture isa faana Kadir Martuudhaaf Hacaaluu duukaa jechuudha. Taa'ina gorsaa Hacaaluun beektaa ximqataa jedhee mootummaan irra jira. Mootummaa biyya kanaa odoo hin taane mootummaamti addunyaayyuu irra jira. Bor hin jiru. Anis borin arran jira malee borin jiru atis akka kana borin jirtu jedhee na gorse beektaa guyyaa tokko mana isaan jira. Gorsoonni isaa hedduun na keessa bulanii waa'ee sana barreesse walaloo. Mootummaan biyya lafaa hangamis jabaatu oomaa waraanaa baay'ee kumaatamas qabaatu waaqa miti bara baraan hin jiraatu. Aniifatis akka kana arra jirra borin duuna akka goonu kanaafiyyuu yoos tolaatii seenaafiyyuu. Haadhiyaatu haa fagaannu eega beeknee akka duunu dhugaaf malee biyya lafaaf hin gugguufnu. Walaloo jettuuf keessatti qabattee jirti. Namni duutii rakkinni maal kun himattee nuftu kaa.
Utuu inni lubbuun jiru yaadannoon kitaaba kanaa Haacaaluu Hundeessaaf jedhee irratti barreessee hin qaba mana. Rabbi guddaatu na arga. Ka dhugaa rabbii dhugaa rabbii. Innaa kitaabni jalqaba barreesse weedduu seenarraati illee wanti ani irraa baradhu jira. Kitaaba jira Taaddasaa Birruu jedhu kana walaloolee bibilchaatu hedduu qabdi. Taliilli qulqulluun burqituun kattaa gidduu dheebuu baastuun lubbuu miliyoonota hedduu kennaan keenya ganamaa oromummaan hin baddu waan jettu fa'aa. Hedduudha bakka walaloo mimmi'ooftuudha. Qopheesseen jira. Gama koodhaan waan irraa eegamu xumuree. Yeroo kitaabas barreessitu ta'ee walaloowwan garaagaraa yeroo qopheessitutti namni isin waliif gulaaluu keessatti maal fakkaata? Aadaa walii gulaaluu keessanii keessattuu kitaaba irrattis? Inuma jira jechuun walaloon fa'aa hojii aartii kana gaafa hojjettu isa duraa garaan kee qulqullaa'uu qaba beektaa? Ilaalchi ati namaaf qabdu gaarii ta'u garaan kee qulqulluu yoo ta'e hojii sammuuti mitiiree aartiin kun yoo hammeenya yaadaa eessaan na baluu rukutee mana guddaa bareedaa ijaarradhee eessaan na baluu biraa cululuqee deemaa jettee wantoota akkas hammeenya akkasii yaadaa waan hin jirreen hiriyyaa kee dorgomaa deemta yoo ta'e waan mi'aaf waan dhalootaaf illee galaa seenaa ta'u qopheessitee kaa'uu hin dandeessu. Innaa aartiin kun sammuu qulqulluu barbaaddi. Hiriyoota waliin waan qopheessaa jirru walitti agarsiisnee maal jennu hunuma jiru. Kitaaba koo jalqabaa Lataa Qaneedha kan naaf gulaale. Kunis kuusaa walalooti? Eeyyee. Si jalqaba eebbisiiste? Weedduun seenaas kuusaa walalooti. Jira Taaddasaa Birruu kan jedhus jechuudha. Inni kuusaa walalooti. Akkas inuma jira. Waan ani irra hin darbine tokko baay'ee namoota walaloo barreessan keessaa kan na ajaa'ibu namni Qoosaasaa isa beeka koomeediyaan Buzaalee Masaffaa. Buzee. Walaloonni inni barreessu. Walaloon barreessu. Lafee cabsaa ajaa'iba dhugaa rabbi. Buzeen yeroo baay'ee qoosaadha waan beeknuufi walaloo. Walaloo inni barreessu jira kitaaba koo weedduu seenaa keessallee isa jalqabaa keessa jechuudha. Maal jedha seete walaloo Buzee. Egaa kaanii hunuma fiinna gadi buunee gaaras dhiibna toleen jedhu qalbiin keenya qalbii fiiddus akkamiin teenya lafa ga'uudhaaf muddamne dhiphuu meeqaan yoo quunnamne fuulleen kan caalu argina achi ga'uudhaaf wayyina jennee kaachuutti darbina markaba fedhiin utuu kaannu tokkorraa tokko utuu yaamnu biddeen abjuu utuu nyaannu aduun dhiittee daalachaa'ee fuula addaatee iddii morma keenyaa yaatee utuu fiinnu buunee baanee aduun dhiinaan galuuf kaane jetti mata dureen tokko Buzaalee Masaffaadha. Innaa amma haalli jireenya keenyaallee naannoo nuti jiraannu tokkumadha. Laga Xaafoo jechuudha naannoo. Innaa wantoota barreessu isatti nan agarsiisa innis kan saalli natti agarsiisa. Kanaaf wal jajjabeessatu waliin hojjetaa jirtu. Gaayetal. Namni tokko walaloo barreessuu isaatiin dura maal beekuu qaba jettati akka keetti? Haala yeroo sana beekuu qaba. Darbee immoo fedhii uummata sana beekuu qaba. Maalummaa waltajjii sanaas beekuu qaba. Maalirratti hundaa'a maalirratti xiyyeeffata. Kanaafuu ergaan achitti darbu maa inni jedhee dursee beekee waan barreessutti gadi ta'a jechuudha. Walaloo gaafa barreessu. Mitiire? Jalqaba maal akka barreessu beeku maal yaada isaa keessatti waa'ee maalii akka barreessu? Waan si ajaa'ibu duratti waan namoonni yeroo yaadannaa kennan ittiin na ajaa'ibsiifatanii maalootu siin bilbiliin har'a geenye boorga nama sagantaa akkasii qabna naan jedhanii natti. Galgaluma kana. Kaayyoo waltajjii sanaa natti immoo Saduraa waaqumaan ergaan boruu uummata kana maal akka dhaga'uu qabu waan hin dabarsuu qabu natti jedheeman isuma dhugumaati keessa kootti waaqatti dubbadda salphaamatti barreessaa walaloo. Guyyaa tokkotti halkan tokkotti barreessita kaawwan. Barreessee fixee sanuu jechuudha waraqaa baadheen deemee dubbisa odoo hin taane galgala sana barreesseen galgala sana sammuutti qabadheen bahee gaafa dubbisu namanani dhuguma galgala barreessitee naan jedhu. Maaliif jennaani akkan jalqaba siif hime kana jechuudha.
walaloo gaafa barreessuuf jettu waa'eedhuma walaloo sanaa yaaduu qabdi. Sammuun kee qulqulluu ta'uu qaba. Hammeenyi si keessa jiru kan hiriyaatti yaaddu daandiin ofittummaan si keessa jiru waan sana hundumaa dhiistee sammuu kee qulqulluu godhattee waa'ee walaloo sanaa yaaddaa waa'ee waltajjii sanaa yaaddee barreessita taanaan salphaadha jechuudha. Darbee kennaa isaati sila kennaa qabdaaf miniiree kan barreessitu. Garuu waltajjii tokko irratti walaloo natti dubbistee egaa fixxee buutee booda egaa darbeetiin booda walaloo sanatti toon jechuu baadhee as eegsiseen jirru toon barreetoon walaloo sana jedhu baadhee. Jiraay waan si ajaa'ibu beektaa yeroo baay'ee erga akkasii dabarsu walaloo akkasii barreessu gaafa naan jedhan walaloo akkan dhiyeessuudhaaf waltajjii naa affeertani garuu maal akkan dubbisuu qabu namni natti himuu hin qabu kaa maaliif jennaani ebaluun akkas godhi inni sun gaariidha kanaafiyyuu isa gaarii sana faarsii abaluun immoo akkana jedhi arrabsi maaloo sanatu jira namni daandii isaa irratti buusa kanaafiyyuu of dhaggeeffattee hojjeta ofii koon dhaggeeffadhaa walaloon naa kenname miti waltajjiin naaf kenname walaloon achirratti dubbisu waltajjii sana dhimma sagantaa sanaa keessaan bahu garuu karaan aartiin naa ajajee fi sammuun kottaman hin dhiyeessan walaloo. Namuu danne jechuudha baay'inaan. Tole guddaa galatoom dinqataan gara kootiin xumuree jira xumura irratti walaloo nu jettu jira isa dura garuu ergaa natti dabarfachuu qabdu. Ergaa ni dabarfachuu qabu hiriyaa koo tokko jiinaa isaa beektaa fakkeenyaa fi biyya tokko keessa uummanni jiru inni tokko biyya geggeessaa kan lolu jira biyyaaf kan lolu jira. Kan qonnaa qotu jira mitire isa loluu fi qaamni meeshaa bitu jira kaa mitire isa biyya geggeessuuf qaamni miindaa kaffalu jira aartiin garuu kan uummataadha beektaa aartiin waan dhalootaafis galaa ta'u fuuldura daandii agarsiisu nama barsiisu nama bashannansiisudha mini aartiin aartistiin qaamni miindaa kaffaluuf hin jiru. Kanaaf ergaan dabarfadhu yoo jiraate qaamonni sagantaa qopheessan waltajjii uuman akkasumas miidiyaaleen aartistii sagantaa afeeruu qabu. Uummannoo nama dur jaallatu jedhee harka rukutee fi dhungatee qarshii badhaasu yoo dhibe eessa deeme mucaan sun iyyaafachuu qaba beektaa namni. Mitire malee na argaa wedhee samiitti baheeyyuu qabaaree erga akkasiin qabaa namoonni galateeffachuu barbaadu maalirra jirta maal hojjechaa jirta kan jedhan illee numa jiru suna maleeffatamuu qaba ammallee kanani galateeffachuu qabu weellisaa Abdii Nuurasaa dhiyeenya kana durallee waggoota meeqa dura dhufee anaaf hiriyoota koo walitti qabeetu laaqana nu afeeree nu mariisisee nu gorsee ture. Jechuun waloollataa kana ifaa Abdiisaa Balaachoo ana mootiin abbaltiifaa jiru. Sana booda wanti keenya kun wanti mari'atte fiixaan bahuu baatus waan walii mari'anne jira aartii kana jajjabeessuudhaaf. Dhiyeenyatti naa bilbilee namoonni alaala taa'ee waa keessatti argee jaalladhe na jalaa dhokachaa jirtu tokko sidhamaa inni rakkoon jedhee haalli jiru na gaafatee na jajjabeessaa. Weellisaa Abdii Nuurasaa galateeffachuun barbaada. Guddaa galatoomii ammas yeroo hojii biraadhaanis deebinee wal argina. Xumura irratti walaloo tokko. Yaa firaa, yaa sabaa, yaa lammii qorichi sammuu koo tasgabbeessan yaadanaaf maa dhibe namni